Jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii siniin jedha iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo siniif haa baay'atu akkam jirtanii warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabskiraabii gochuun dagatinaa siniin jedha ijoolleen amantaa kiristaanaa fi ijoolleen amantaa ortodoksii baga itti singa'ee siniin jedha ramadaan kariim ijoolleen ortodoksii baga ayyaana tsooma hiikatiin singa'ee tsoomni kun sooma gammachuu sooma badhaadhinaa sooma tokkummaa akka nu ta'u abdiin qabaa jechuudha hundi keessanuu kan baranaa nu ga'e gereen nu haa ga'u siniin jedha innaante abeet akkatti das nama jira agartanii miidiyaan qussaa kan ragaa haa jedhe wayyoo gooftaa qaba kaa agartanii akkatti likkiitti singa dhugaa waaqayyo qofa yoo tokko seene awwari gadi walii galabbaxee wal arrabsuun argaa har'a kinoo tiktokii galee laallan nam takkitti kun amantaa ofiitiin masmuura banatee tooni dhaggeeffata liibira taa'ee malee nam tokkichi afuuraa mana ribaafatu hin jiru jechuudha akkatti dheessa nama jedhu dhugaa waaqayyo yaa rabbi akkanumatti qalbiitti nu deebisi ijoollee keenyatti yaa rabbi yaa Allah dhugaa waaqayyo kinu akkatti bareenna bee otoo arraba dhiisnee gandummaa dhiisnee amantii dhiisnee akkatti bareennu dhugaa waaqayyo wayyo sinitti haa baratu siniin jedha akkanumatti sinii wajjin yaa turu amalli kun jechuudha amala biraan baasina jiimata akka jiima lama booda itti deebitu jechuudha innaa dhugaa dasna jedhe baay'ee tokko das nama jettu otoo akkanumatti itti fullaatanii das nama jettu dhugaa inni fulla'amu malee innaa kanaaf ijoollee keenya warroonni chaanaalii kiyya faaraa taata sabskiraabii naa gochuun irraanfatinaa siniin jedha gara maatii kootitti dabalamaa siniin jedha amala keessan kana akkanumatti isin irratti yaa irraanfatu sooma gaarii